Orotaa har'a wanti jedhu tokko hin jiru. Dhugaa Rabbii du'a namaa kanaan baay'ee wal barree jirra. Bakka namni tokko yoo du'e waa tokko nutti hin fakkaatu. Ergasii mataa qabannee iyyana beektu miti. Nam tokko du'eera jedhamnaan akkasitti uummanni mataa qabatee iyya. Nama hin beekneef garuu amma haadhaaf abbaa duratti mataan irraa kaafamaa jira. Haadhaaf abbaa duratti. Ishi kana maal jettu mimi? Orotaa maal jettu? Hai, aboo maaltu deemaa jiru qoy biyya keessatti? Hai mootummaan uma qabnaa nuti qoy. Hai maaltu deemaa jira qoy haala kanaan? Aboo viidiyoo tana laaleetiin imimmaan qabachuu dadhabee yaa warra biisin uume sodaadhaa. Hai biyyuma keessa maaltu deemaa jira? Hai milishaan ganda keessa yaatee biyya girgiriin itti buute waraanni gaafa dargii Hayila Sillaasee qiyaamaan dilli kun takkaan hin qaban maaltu maal ta'aa jira qoy? Hai awwa rabbii isa uume sodaadhaati. Milishaan nama fe'ame akkamiin mucaa kana haadha abbaa dura rasaasaan namni akkana godha? Argitaniittu miti? Argitaniittu miti gizeenni haadhaaf abbaa duratti mataa irraa kaasu. Ituu kooboo waa geessee deemee ajjeese waa tokko nan dhibu. Duuti koo rakkoo hin qabu. Duuti ilmoon dhiiraa ni du'a bakka namni ni du'a. Duuti akkasii immoo akkamitti haadhaaf abbaa duratti akkasitti ajjeefama uummanni? Akkamitti ajjeefama ilmoon namaa? Wanti naasoo hin jiru dhugaa rabbicha. Balaan rabbiin biraa jechuudha inni ibiddi lafa aba'u miti tugaaraa nutti roobe jechuudha. Dhugaa rabbii kun waa tokko nutti hin fakkaatu. Namaa itti kabaja dhabe Itoophiyaa addunyaa kanarraa biyya lubbuun namaa itti kabaja dhabe eessa argite yoo nyaanni ta'e Itoophiyaan argan. Dhugaa rabbii biyya haadhaaf abbaa biratti ilmi rasaasni mataatti dhahamee ajjeefamu. Ajjeesuun namaa bawwaa keessatti ajjeeftanuma. Haadhaaf abbaa biratti ilma isaanii lafarra harkiftanii qawweedhaan mataa keessa rukuttanii ajjeesu. Maal gara jabummaan addii kanaan jedhee dhugaa rabbii maali wanti akkasii viidiyoo kana jedhu naa godha an dhugaa rabbii isinitti hima somnee abiyyi keenya jechuun waan nu fayyadu innarra akkas godhaa jiru bor naannoo keenyas ni gaa hin shakkina milishaan amma naannoo keenya keessatti addii kana garaa jabaattee jirti namni gaafatu hin jiru mootummaan si dhaga'u hin jiru obboleessa waan dhugaan sitti hima dhugaa rabbii akka jimmaatti illee akka oromiyaa kutaa hundatti namni si dhaga'u hin jiru milishaan humna baafte mii rabbii jedhaati lubbuu maaliitiif haadhaaf abbaa biratti namni ilmoo isaa rasaasaan utuu hin milaan utuu uummanni taa'ee ilaala. Ikkoo seera addunyaa fedhe keessatti namni yoo badii akkam qabaate qobaatti geeffamee irraa fixama malee fuulduree uummataatti namni rasaasaan haadhaaf abbaa biratti haadhumti deesse sun akkam taati haadha keessaa dhalatti ati qoy haati ilmoo sii deesse sun akkam taatiin jedhe gizee ilmoon sii rasaasaan mataa keessa dhaamu kana abbaan akkam ta'a aaliin akkam ta'a uummatumti taa'u sun illee mataa qabanatti fakkaatu amma namni rasaasaan geesse nama dha uummanni taa'ee nama laala dhugaa rabbii. Itoophiyaan gara kamitti deemaa jirti isiin hangalle. Biyya bareedaa jira eddeen kun gaariidha kun dhuga garuu milishaan humna baase kuni ilmoo namaa irratti tarkaanfii du'aa fudhatu kuni yoo karaa deebi'e malee dhugaa rabbii falliin jiru waan dhugaa isin hima. Biyya jechuun namatti jabaata kan akkamitti biyya jetta koo har'a inni nama ajjeesaa jiru kun borsiis ni ajjeesa bar sis ni ajjeesa obboleessa keetis ni ajjeesa koo biyya jechuun dandeessa amma kana. Biyya gara jabummaa qabdu akkasii yeroo baay'ee eeyyamaa ture. Wanta akkasii gizee tokko qofa miti kan mul'atu. Naannoo faannoon akkas dalaga, shaneen akkas dalaga, mootummaanis kana dalaga. Soba tokko malee jecha. Qaamni hidhatee jiru Itoophiyaa keessatti guutuunsaa gara jabina kana raawwata. Namni gaafatu hin jiru, seerri itti gaafatamu hin jiru. Mootummaan illee amma kun uffata mootummaa uffatee waan akkasii dalaga. Uummata keessatti koo shiftaa kabiraa miti soba sobuu hin dandeenyu. Waraana mootummaati kan kana dalagaa jiru. Yaa Rabbi biyya keenya nagaa godheedha. Kanattuu ibiddi lafaa boba'ee kan bokkaan akka bokkaatti dhagaa samii dhagaa nutti roobiin dhagaa jira dhugaa rabbi. Lubbuun namaa irra kasee qofaa abboo kun irra kaseen jedhamu lubbuun akkasitti rakkasu hin jiru. Kun du'a saree duudhaam duuti saree illee haa ta'u du'a saree dhugaa rabbicha. Uummata kana tuffachuudhaan mitiire tuffii uummataati miti yeroo laalan. Caaluma jedhaa maqanii lama sadiin booda caaluma jedhameeti miti. Kaabinoota badhaadhinaaf hundi keessan gochi viidiyoon amma ba'aa jirtu gochi milishaan gochaa jirtu gochi humni waraanaa namarra godhaa jirtu sun wanni akka gabbaatuuf isiniif galuu danda'u qabdi. Isin
kufaatii mootummaatiif dalagaa jiru milishaa fi caasaa waraanaa hidhattee gocha sukkanneessaa bineensarratti ilmi namaa raawwanne ilma namarratti raawwataa jirtu kana jechuudha. Faamilii gabbaaftee ilma faamilii duratti mataa keessatti qawweedha mataa dabittinneessuun sun waan biraa. Kanaa oliittis akka waan dhukatee jiru ummataa ibsaa jirti jechuudha. Kana jechuun kufaatii mootummaatiif karaa saaqaa ummata mootummaa irratti kaasisu jechuudha ija takkaan. Warroonni kaabinee badhaadhinaa waan kana adda baafadha. Yoo isin qeeqaa oolle humaata akkana sarru garuu yoo dhugaa isinitti himne dhugaa san akka irratti hojjettaniif biyya harkaa qabdan biyya sana siraatan bulchuu danda'a. Ummataa fi waraana adda eegaa ummataaf milishaa adda eegaa wanni milishaan uffata seeraa uffattee gochaa jirtu sirrii miti. Kanas ija teessan milishatti xiyyeeffadha. Wanni humni waraanaa hidhatee godhaa jiru sirrii miti. Ija teessan humna waraanaattis xiyyeeffadha. Afaan qawweetiin illee akka mallasfaan itti bulchan sanitti bulcha afaan qawweetiin bulaa turte Oromoo waggaa 150 akkanaa miti garuu akkaataa itti amma jirtu kanaa miti. Kanaafuu viidiyoo tana please share godhaa mucaa sanis seeratti dhiyeessa. Nama akkasin nama jeessan seera dhiyeessa. Milishoota akkanas nama godhaa jirtu seera dhiyeessa. Eenyu abbaa isaa gabbeessa irraa dubbata jawaadullee hin dubbatu. Gaafa wanni nuti akkanaa kun garuu waraabanii as babaasuun kun mootummaa hoffisuuf tattaafachaa kan jiru mootummaa keessa malee nama ala jiruu miti yookaan jawaarii miti. An dhugaan isinitti hima. Tuma jechuudha murtii mana murtiitti dhiyaatanii bakka yoo danate jedhame waggaa 15 waggaa 16 kanumatti murtaa'u. Kuniyyuu yoo murtaa'edha. Yoo murtaa'e waggaa amma kanatti murtaa'a. Kanaan booda garuu hin jiru hin beekanu. Kun garuu namni waan akkasii raawwachuu irraa sodaataa hin jiru. Waan akkasii raawwachuu irraa sodaataa hin jiru. Kun ilma namaati. Ilma namaati. Saree miti kun. Akkamitti ilmi namaa akkasitti iddoo. Bilbiluma kee kana nyaadhu. Nyaattu? Abbaan nyaattu? Okay, nyaata dhufee. Nyaadhaa kan nyaadhaa. Deemsi isoo nyaata na jalaa bitta nagaa qabdaa sigachi. Bilbiluma kee kana nyaadhu. Lammaffaa mana kanatti utuu nyaata nyaadhu an bilbilan gorogoro. Ngoggorin? Ngoggorin? Qanii kolfan miti malee hin kolfinna ture isina. Hin kolfina ture. Viidiyoo ajjeechaa suukkaneessaa kana isin hundumtuu laaltanii jedheen nan amana. Warroonni ilaalin immoo teelegiraamii chaanaalii koo irratti deemtanii ilaaluu dandeessu. Ajjeechaa kanaan wal qabatee namoonni bebbeekamoo Oromoo yaada isaanii sooshaal miidiyaa isaanii irratti kaa'aa jiru. Mee tokko tokkoon isaanii ilaalla. Fooloo gochuu hin dagatinaa. Jawaar Mohaammed akkana jedhee jira. Viidiyoon loltoonni mootummaa gurbaa kichuu tokko yennaa rashanan agarsiisu sun hedduu suukkaneessaa waan ta'eef maxxansuu hin feene. Nama nagayaa karaarraa fuudhanii mana hidhaa baasanii rashanuun kun Oromiyaa gola hundatti guyyaarra raawwatama. Ragaalee suur-sagalee kana maxxansuu baadhus dhaabbilee mirga namoomaaf wanni hin dabarsuuf isinis naan ga'u itti fufaa jedhee jira. Gammadaa olaanaan immoo kana jedhee jira yookaan gammadaa shoo jechaadha. Viidiyoon suukkaneessaa sana amma arge OMG maaloo ilmi namaa hangam garaa jabeessa ta'ee jira. Warri kana gootan yoo millee sammuun keessan fayyaa hin argattan. Imimmaan haadha hiyyeessaa ni farada jedhee jira. Galaana gaarumsaan nama caalaa bineensi laafessa jedheera. Kan guyyoo waariyoo isinumti dubbifadhaa. Nama caalaa bineensi laafessa dhugaadha bakka. Bineensi maal jedhe? Itti bu'an malee namatti hin buusaayyuu ilma namaatti bineensi danuun hin bu'an. Nu sodaatu ilma namaa. Adda ilma namaan sodaatu jedhama bineensi. Nu garuu akka bineensaa gaditti akka hoolaatti gorraa na barbaanne. Yoo barbaanne akka waan sareetti mataa irraa kaasna. Ijoollee siin qoraan falattu. Dhiiftee deemta moo hin deemtu ijoollee? Eenyaati? Birqiisaa Abbaasii Malmoo. Laa ilaaha illallah. Rabbiin hin sodaattanu isin nama dudubbeedhaan akkamitti dhuftanii muka namaa falattu isin. Dhiisii deemidha karaan sun si amuru dhiisii deemi. Isa falatteen lafa kaa'ii deemi.
In fuutu falaxaa tokko hin fuutu muka tokko hanxaa tokko hin fuutu lafa kaa'ii deemi safalaxxes. Dhanna nagaa lafa kaa'ii deemi. Abaaramtuu waraabetti. Qeen keessan cabsii isin nama cabsitu horiin keessan nama cabsa xirooftuu waraabetti kee kan. Indiyya deemi sitti meeraa deemi takka tuusi. Lafa kaa'ii deemi. Soggoo kee qofa fudhadhuuti deemi. Xirooftuu waraabetti. Deem takka tuusi. Deemi. Abaaramtuu waraabetti. Ijoollee namnammaa wama nama haasofsiisu haasa'a. Sayyada bilkarama, sayyada bilkarama, sayyada. Meemee namni yaadattan ergasii gizee amaatiin keessan qoraanitti sin ergu. Baddaa namaa keessa deemtanii matsaatanii gaatanii gizee namni achitti sinitti dhufu. Mukarra fa'ii baatanii akkam jettu? Dhugaa rabbi akkam jettanii harkaa baatu? Yookiin immoo qoraanicha dhiisnee baddaa keessa namni akkas gootan jirtu meemee namni yaadannoo qabdan koomantee irratti. Wila kidirribe bu'aa sirraa garuu. Bu'aan sidhamee jiraachuun danda'u. Gobbuu garuu dirribe. Himbuun jedhe. Garuu dirribe. Himbu'aan sidhamee jiraachuun danda'u ofin ajjeesa. Maala dirribe kottu muka mammaatanan godhanii ko gabbuu hime. Himbuun jedhe. Maala ammati. Maala si godhe man. Qaanam ofin ajjeesa. Na ajjeestaati. Maala si ajjeesa sin jaalladhaama maal situ nagarootti bilbilee foo nagaroo nan ajjeesa moo nagaroo. Nagaroo qat godhe siraa kun. Ofin ajjeesa gaa himbu'aan. Sidi sera anjele ko tuwi. Inso abdanan isto. Dukara sidi sera mal sera mo misi be dirbe. Nagaro tuktu mitire. In tuktu miti? In tukku ko tuktu ko no. Tukku ko tukku. Ko ta tukku sale bigana. Nagaro tuktu mala jete mat. Bagusa. Yomur dukka. Takulande. Orbanan dukara. Ko ya padu hajjes yo barba. Kana sitte basmale. Sinasii qalladaas biyya keenya namni jiru namni dhumaa jira eenyuuf akka qalladan hin beeku. Bareechaa qalladaa. Mashallah, barakallah, mashallah, barakallah, mashallah, barakallah. ደመርክ ዛሬ መንገድ የትዳርን ዱካ Fuchuu waan gaariidha. Ustaazunatti himaa tokkoffaadhaan lamaffaadhaan sadaffaadhaan arfaffaadhaan. Malee amma wanaan fuune jechuun bichuu sin jabaata miti. Meeqaffaadha. Yoo akkasiinus tasfaa qabna Orotaa. Orotaanus yoo akkasii tasfaa qabna bakka. Tasfaa qabna waa tokko tasfaa akkan kun. Kana booda. Maamee qarshii 500 harkaa qaba nyaata qarshii 1000 nyaachuu barbaadee ture akkamitti nyaaddaa? Qarshii 500 qabda nyaata qarshii 1000 nyaachuu barbaadee rakkachuu jirta. Kana booda rakkachuun hafee jira. Karaa salphaatiin nyaata 1000 ajajadhu hanga 500 gisee nyaate deebisiif sammuu fayyada. Akkasiidha. Ara gorsicha achumaan ol seegalchanii jechuudha. Qoraan kan birrii 2000 si fudhachiisu. Achi kaanii qodaa immoo qodaa ergasii dhiqame gatame. Tun dhiqamiin gatame. Teessee guyyaa guutuu dhiqa oolta. Guyyaa guutuu. Wanta akkasiitu nu qunname. Gaafa haati keessi da'aan abaarta dhugaa rabbicha akkasii godhu akka hin dhageenyedha. Warri kun golgi isaanii dhumu. Блядь, я закрыт. Beet asmaatii. Abeet asmaatii. Maa ija kee dhoksaa ija keessan dhokfadhaan jettu. Nu ija keenya akkasiin dhokfannu ammatti dhoksitutti. Nuun biijannee nu nama hamaa nuun fakkeessinaa malee Oroota.
inni hadhaa garuu bareedduudha. Asmaatiin hadhaa bareedduudha garuu lamoo akka hin dhufne. Ai. Puchu. Sareeku. Wayyo dis maal taate maalo. Wayyo. Waati kenni dhiisa. Waati kenni dhiisa. Waati kenni. Waati kenni dadhabi kamaa boochistan. Kuduma qagosh. Ash. Amma ta'a boochistan samaan jedhe. Puchu. Gosh. Kenni makanande. Indemta. Kenni ba. Diisi kamboa. Diisi borsifina. Wai borsifina. Uga koi borsifina. Borsifina koi. Wai mboa borsifina. Borsifina. Jadi nanya. Kana kekeda daljuun dhibba toora farrafan yoo mara kon qabu. Keeta baatu. Waan akkasii katamaa keessatti hojjennu moonus. Hojii bareedduu miti reekun. ግለሰብ አያችሁት አይደል? ይሄንን ግለሰብ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ቪዲዮን በደንብ ሼር አድርጉት። ትላልቅ አካውንት ያላችሁ ደግሞ ሪፖስት አድርጉት። ይሄ ግለሰብ አክሱም ላይ ሙስሊም ተማሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ በደል እየፈጸመ ያለው ግለሰብ ይሄ ነው። ይህ አክራሪ ጽንፈኛ የአክሱም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር አቶ ስዩም የሚባለው ነው። ሲፈልግ ተማሪዎችን ትምህርት የለም ብሎ እየሸኘ ቄሶችን ሰብስቦ ህዝብ ሙስሊሙ ላይ ያሳምጻል። በተደጋጋሚ የሃይማኖት አባቶች በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች አትግቡ እናንተን አይመጥንም ስንል ነበረ። ትላንትና እነሱን ሰብስቦ ሲያሳምጽ የነበረው ግለሰብ ይህ ግለሰብ ነው። ሌሎቹም ደግሞ ማንነታቸው ስለታወቀ ፎቶአቸውን እየለጠፍን ቪዲዮ እንሰራለን። ነምቸ ከነ ካላ ጆሌን አክሱም አከሲን ደሬት ወልገልቴ ኢጃባን እንበራኒ ከንጎዳ ቱሪ namichi kun namni tokko akka mana barumsaa keessa galtaniin baratan hin godha baqa. Waa waajiin tokko hin bahin akka tolgaltee hin baranne si gochuu hin danda'a jechuudha. Ani kooramo namantu kun amma namallee deemee namatti bu'u nama narraasu. Beelee jedhee namatti ni maddoon. Nadoobsee nan dandame waa yaada korratti bakka. እናሽ ተበዳ የው በርሽ ላይ ነው ያለሁት። እናሽ አቶ እናሽ ለብደ ጆጎ ጮፊ ሰገለቻ እናሽ ተበለች ነራኖ ኪቱ ዲሙቤ ይከላል ከለከሎ ተማለ ለሙት ላቱራከላት መንቀርጋጭ ሰገለቻ ፍራጭ እናሽ ተበዳ ይሄ ግቢ አቶ ሰገለች inni akka durbaattis taa'ee dhiira ta'ee ijoollee durbaa akkasitti harrabsu sammuun qabu ta'ee dur dhiira miti ta'ee hin beeknu. Dhiira akkamitti akkas taa'ee akka durbaatti taa'ee waree akkas ta'e wara. Ayyoochuu roochii leenci gadi lakkifamne. Arrabatti fuuftamoo yoo miree arrabne moo hin baatu? Siifitee dhufu laalta. Lakkoofsa kiyya qabadhaa. Qoyna eeggadhu. Dhaggeeffadhu sittiin hima. Tokkoffaa faaraadhaati jechuun ati hajaartii filmuun si jala hatamtee biyyaa baateedha tokkoffaa. Of ajjeesu haateetiti maallaqa walitti qabne du'a kanarraa si hambisne jechuudha. Si galee miti daddabaan ta'e qaaxaarii jechuudha. Kamila haantiidha. Ati amma na waliin geemii taphachuu keessattuu alhamdulillah jechuun sirra jiraata. Nama du'arraa hafee waliin ati bar nama du'arraa hafee bar. Nama harka keetiin shinti beetii keessatti haada ofitti ati ifajjeessu haateedha baraati jechuun si galee mi nama shinti beetii keessatti duu haatee baraati har'a. Si galee nama shinti beetii namni akkami shinti beetii keessatti haada qarshanii bitatee ifajjeessu haa. Gawwaa adal jechuun gawwaa akka keetii kana waliin geemii taphachuun narra hin jiraatu ture si galee gawwaa waa'ee geemii hin beekne gawwaadhaati. Har'a intala maakii Oroo jedhamtu akka dhukkee kaasuun dhufe dhugaa rabbi. Amcaa kana duraan ni jaalladha ni kabaja. Waa'ee seeraalee dubbadhee beeku baay'ee. Garuu kaleessa viidiyoo takka argeetiin akka malee na aarsite. Tokkummaatti miidiyaa irraa waan dabarsan wajjin geemii taphatteeti irratti waan waliin deddeebisanii. Anis hojii ati na wajjin geemii taphachuu keetiin alhamdulillahi jedhin. Ati maaliin tokkummaa caaltaati? Tokkummaan harka dhibbatti si caala. Tokkoffaa dhiirummaa isaatiin si caala. Okay? Lammaffaa nama waa gabaasuu danda'u tolchee bareechee kanaanis si caala. Maaliin isa caaltaa baraan wanni tokko yeroo tokko wanni irratti dhagahamu takka beektanii feemisumti Oromootuni illaanuu akka waan samii buutanii of ilaaltan.
maal qabda miskiina akka garan qabne rabbiin waa beeka boolle miila orgee kiyaan dheerina kana maallee bareedina illee qabdu silaa dheekoo dheerinu mafaa bareedina qabaatte shurrubbaa yaakin rifeensa bareedaa taa qabaatte astaghfirullah waan nama nambistu dhugaa rabbi yoo gabaabina yoo dheerinaa hanqas takka kukkula taakuu takka bar waan namarra hin jirre yoo xiqqeemaan oromoon feemeejisti goote malti guddimna masi faarsinaan waan biraa obsete hoo yoo mataa gurra jalatti ziyaaba akka uummata Beenishaangul maaliin ati kan nama caaltu maaliin isa nama caaltu suutara tarkaanfadha yaa bosoota tarkaanfadha feemeesu nu singoonee ma foola horsiisii ni daballe malee dheerina rabbii sii kenne waan rabbii sii kenne wala akkasii hin daballe beekadhu ilma namaati keessattuu ati intala dhalaa taate ilma dhiiraa akkasitti uffatu geetu na aarse dhugaa rabbii par feemeesoon oromoo yeroo tokko takka nama aarsanii bar mee feemeesoota abashaa laalame beekaa isaanis wallaalaa isaanis ol saqanii hojii kafalanii bashannananii manaamen wal biraa deeman waliin tuffatan keenya kunoo qoshaashaan akka agara hin qabne ka beekumsa waa takka illee hin qabne akka waan beekumsa nuuf gaatu taate waa hundaan seemiti intal warri mana dahabaa keessa galee dahaba uffatee dahabarri deemu dahabarra ciisuu baraka kana godhatanii bar sii miskiin akka agara hin qabne baqattummaa mana kiraa keessa galaa geemirraa sadaqaa guurrataa jiraachaa nama tuffattu kanaa miti dhugaa rabbi nama aarsitan dhugaa rabbi miira keessa nama galchitan kanaaf yeroo waan takka takka haasoftanii bakka jirtan faala keessa jirtan ilaalaa amma uffatte bareeddee maaf dibattee maaf fooloorsi sii godhanii gaafate laayivii seente namni kumi takka kumi lama si jala seene si ilaale maal obseete bushti suuta deebaa hundi keetu suuta deemi bakka jirtu haala jirtu wal beenna wal quba qabna ofiin guddisinaa wanni namarra caalu kan nama hunda caalu yoo jiraate rabbi bichaadha ilmi namaa takka keessattuu waan warri sallaa miskina miira keessa nu galchina dubbachuu waan nuti dubbachuun barbaade nu dubbisina. Silumaa jechuudha. Maakii wanti siin balleessite maa inni beektu akkamitti wanti namaa godhame tokko haasa'ama. Waan barbaadan namaa godha waan sana maaf haasoftu. Namaa jettanii gootanii maa namni siniif beekuudhaaf gootanii maaf haasoftu bakka rabbii jecha yoo gootanii miti waan sana. Waan sana maafii itti deebitee kanaan arrabsiti meemesiini. Sammuu qaba sammuu dhiphoo jiru dhugaa rabbii ijoolleen keenya baay'ee sammuun jira dhiphoodha. Kanan isinitti mukeessaa dhugaa rabbii yoo beelaatanii du'uu kaatan akka naman kadhan. Dhugaa rabbii keessattuu miidiyaa irra baatanii akka naman kadhan. Bor ittiin si arrabsu. Du'a wayya dhugaa rabbii arrabaa akkasiirra. Itoophiyaan tun namaan jiraatti. Namaan jirti bar. Oromoon tun namaat dursaa bar. Lubbuu namaat dursaa bar. Akkamiin wanni dursu hanqatee waan boodaatiif bo'a namni. Ha kitaaba biyya seeniin kitaaba biyya alaa keessa deemee wanni ta'u jiruufu gabbee dubbata namichi kun. Namichi kun akkamitti gabbee haadha rasaasni kun mucaan suuraa as gubbaa gartan kun rasaasni akka bishaanii mataa seeneree fuuntana fuula keenya duratti namichi kun akkamitti maallaqa kafalee mindaa baasee biyya keessatti hawaasa kana akka isa hordofan godhaa ol halkanii guyyaa akkamiin namni lubbuun namaa nama maratti boo rabbii isin uume sodaadhaadha namni hundi haadharraa dhalattanii obboleessa qabdanii hay namni kun akkamitti abiyyiin bar mootummaa keenya jennee jaalannee halkanii guyyaa dhadheessaa oolla. Inni kuban qabaatiin bakka waan kana akkamit seera muramaa tokko gabbu'ee murteessuu dhaba akkamitti adabbitti dhiyaachuu dhabe abbootiin gadaa keenya kabooranaa dhuman bar isaantu ajjeese hagaa irraa wanni gabbaanii ibsa tokko nuu kennuu dhabaniif mootummaa harka keessaa qaba bar haati hiyyeessaa takka gizee duutu caal mootummaan afaan rigatee waraqaan ragaa takka jibaa takka illee taatu hin dhuftu lubbuun namaatu akkamiin rakisha taate qooyi. Biyya namaa keessa bar lubbuun namaa bar daayimandiidha kabaja qaba bar ilmi namaa. Ay magaalaa ati fincaan itti gurgurtu tana magaalaa ati fincaan itti gurgurtu lubbuu namarra qaaliidha. Hay barboo magaalaa keessa yoo namni fincaane qarshii kuma meeqaa dabama lubbuun namaa akkamii qaalii ta'uu dhabde si biratti ati. Sheer godhi viidiyoo tana bira geessi galgala. Aboo haadha raawwu wallaahi laaziim garaan nama gubata waan hin taane biyya keessa deemu jira. Qabame kunis yoo danate waggaa 5 16 wassana kanaan boodan jiru. Kun immoo nama barsiisuu hin danda'u. Murtiin tokko ko nama barsiisuudhaaf godhama. Murtii yeroo anaa kennamu isin barsiisuudhaaf hojii akka kooti hojjannaan hin duutaadhaaf. Gadi dhageessanitti miti Ugaandaa moo eessa keessatti nama 100 meeqa iddeetti xaragani. Mootummaan akkas godha bakka yeroo badii gurguddaa argate. Wanta akkasiis akka sanaan yoo uummanni tokko ittiin hin adabamne jechuudha. Wanta akkasii hin hafu. Deebi'ee nutti nu miidha ammas wanti kun. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti.